Tootessa 18,224 hordoftootaf daawwattoota Oksajii Miidiyaa Neetwoorkii hangafoota odoo isinitti himam. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo godina addaa saba Oromoo Walloo Aanaa Jillee Dhammuugaa gandoota adda addaa keessatti haleellaa raawwataa jiraniin namoota nagaa ajjeesaa jiranis jiraattonni ni dubbatu. Guyyaa kaleessaa bitootessa 17,224 yoo xinnaate namoonni 5 ajjeefamuu fi 7 madaa'uu jiraattonni ni dubbatu. Karaa tokkoon haleellaa humnoota kanaan uummanni madaa'e sababa yaalaa fi fayyaa argachuu dhabuun lubbuu dhabaa akka jiranis jiraattonni ni dubbatu. Mootummaan haleellaa finxaaleeyyii kana to'achuu dhiisuun humnoota finxaaleeyyii waliin ta'uun akka uummata rukutaa jirus jiraattonni ni dubbatu. Akkasumallee humnoota finxaaleeyyii kana jalqabas kan hundeessuun hidhachiisee mootummaa mataa isaati jedhaniiti jiru. Dhimmoota komii uummataa irratti yaadaa fi deebii bulchaa Aanaa Jillee Dhammuugaa obbo Alii Sa'iid dhaga'uuf itti bilbilus bilbila isaanii argachuu hin dandeenye. Dabalataan itti gaafatamaa waajjira bilchiginaa godina addaa saba Oromoo Walloo obbo Abdallaa Ahmadiif bilbiluun dhimma kana irratti odeeffannoo guutuu akka hin qabne nuuf himuun dhimma kana irratti yaada kennuu irraa of qusatanii jiru. Kuni hangaftoota oduuti, amma oduu bal'inaan. Harka fuune daawwattoota hordoftoota Oksajii Miidiyaa Neetwoorkii oduu kana isinitti himaa hanga dhumatti kan isin waliin turaan seenasaneem. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo godina addaa saba Oromoo Walloo Aanaa Jillee Dhammuugaa gandoota adda addaa keessatti haleellaa raawwataa jiraniin namoota nagaa akka ajjeesaa jiranis oduun garasii baate ni mul'ifte. Haleellaa kaleessa gandoota Aanaa Jillee Dhammuugaa keessatti raawwataniin uummata irraa namoonni 5 akka ajjeefamanis namoonni 7 immoo akka madaa'anii jiranii jiraattonni ni dubbatu. Humnoonni kun haleellaa walitti fufaa gandoota akka Tuquree Gooroo, Waddaa'oo, Balcii fi Mudhii Faccaa akkasumallee gandoota biroo keessatti taasisaa akka jiranis jiraattonni ni dubbatu. Guyyaa kaleessaa bitootessa 17,224 haleellaa Aanaa Jillee Dhammuugaa gandoota Tuquree Gooroo, Waddaa'oo, Balcii irratti raawwatamaniin namoonni nagaa akka ajjeefamaa jiranis jiraattonni ni dubbatu. Kaleessa yoo xinnaate namoota 5 ajjeefamuu fi 7 kan madaa'an ta'uu jiraattonni ni dubbatu. Humnoonni finxaaleeyyii kun yeroo maraa baatii Ramadaanaa eeggachuun haleellaa qindaa'aa ta'e uummata Oromoo Walloo irratti akka labsaa jiranis jiraattonni ni dubbatu. Guyyaa kaleessaa Aanaa Jillee Dhammuugaa keessatti haleellaa qindaa'aa kallattii 3 uummata irratti banamee ooleeti jira. Rakkoo nageenyaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo kun uumaniin uggurri geejjibaa labsame sochiin geejjibaa dhibuun ummanni rakkoo biraaf saaxilamuu jiraattonni ni dubbatu. Ummanni bara kanaa midhaan hin galfanne kan jedhan jiraattonni sababa uggura geejjibaa fi daandiitiin aanaa tokko irraa gara aanaa biraa deemne waa bitachuu hin dandeenyu jedhaniiti jiru. Mootummaan haleellaa finxaaleeyyii kana to'achuu dhiisuun humnoota finxaaleeyyii waliin ta'uun uummata nagaa akka rukutaa jirus jiraattonni ni dubbatu. Haleellaa humnoota finxaaleeyyii uggura geejjibaa fi namoota madaa'an yaala fayyaa argachuu dhabuu dabalatee uummanni Oromoo Walloo rakkoo ulfaataa fi jabaa keessa akka jirus jiraattonni ni dubbatu. Dhimmoota komii uummataa irratti yaadaa fi deebii bulchaa Aanaa Jillee Dhammuugaa obbo Alii Sa'iid dhaga'uuf bilbila itti bilbilus bilbila nurraa hin kaasne. Dabalataan itti gaafatamaa waajjira bilchiginaa godina addaa saba Oromoo Walloo obbo Abdallaa Ahmadiif bilbilus dhimma kana irratti odeeffannoo guutuu akka hin qabne nuuf himuun dhimma kana irraa yaada kennuu irraa of qusataniiti jiru. Rakkoo yeroo ammaa Walloo keessatti deemaa jiru kan duriin daran cimee akka itti fufaa jiru jiraattonni ni dubbatu. Uummanni nagaa badii tokko malee mana isaaniitii bahanii galuu akka dadhabaa jiranis ni dubbatu. Yoo fayyaa dhabanis yaalaaf akka deemanii yaalamuu hin dandeenye dubbataati jiru.
haalli yeroo ammaa Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jiru waan dur hin baraminii fi hin eegamin akka ta'es jiraattonni bilbilaan nutti himaniiti jiru. Yeroo ammaa kana namoonni yoo madaa'anii yookaan yoo dhibee rabbiitiin dhibamanillee yaala argatuuf gara Finfinneetti yoo deeman daandii yeroo kaan birrii 100 fi birrii 200 nama geessu yeroo ammaa kana 20,000 30,000 nama gaafataati jiran jedhaneeti jiru. Kunigaa waan baay'ee akkaan nama gaddisiisa. Sodam egaan daawwattoota fi hordoftoota Kusajii Miidiyaa Neetworkiem oduun har'a isiniif qabannee dhufnelleen asumarratti kan raawwatu taham jalqabaa kaaftanii kan hanga ammatti qophii keenya hordofaa turtan galanni keessan guddaadha. Oduulee waqtaa guyyaa guyyaan hordofuu yoo barbaadan fuula peejii Kusajii Miidiyaa Neetworkii fooloo godhuun nu hordofuu hin dagatinaa. Akkasumallee gara chaanaala Kusajii Miidiyaa Neetworkiitiin YouTube irratti subscribe gochuun oduulee nu guyyaa guyyaan gadhiifnu akka nu hordoftan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa. Qophiin keenya kanarraa asumarratti xumurama. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa Liibanaam.